Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome. Shama harka fuunee Oromooti qaalii bakkuma jirtanitti nagaa rahmanni rabbi kadhuma qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan alaf biyya keessa diqqaa guddaa osoo hin jenne nageenya kiyya isin akka qabu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarra qabaadhee dhufee akkaataa tambanalii YouTube kenna fuuldura kenne itti bareechifannuudha. Isa isinii qabadhee dhufee warroonni YouTube channel kanaaf haarawtaatan subscribe like share godhaa. Warroonni hanga durana jajjabeessaa turtan galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u. Ammallee like sharing jajjabaadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Jajjabeessuun keessan haamilee viidiyoo babbareeda jijjiiree waan beekurraa isinii dhiyeessuuf na fayyada. Ga'een keessan subscribe like share gochuudha. Wal guddisuu haa ta'u amala kenna haa ta'u. Yoo nuti wal guddifne nu guddisaa marti kenna ana bichaa miti warroota YouTube channel isaanii morning guutiin akka nu guddiftanii hunda kennaa isin hunduu YouTube keessan guddatu isinillee maatiinaaf ta'anillee maatii isiniif ta'a isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya akkuma isiniin jedhe tambanalii akkaataa itti hojjetan waliin ilaalla na faana tura hanga xumuraatti. Egaa hordoftoota kiyya tambanalii hojjechuuf Pixel app gadi buufattanii Pixel app Play Store keessaa buufama. Dhiifama. Pixel app Play Store keessaa gadi buufama. Gadi buufanneen booda iddoo xiyyaa tan isin mul'atti jedheetanii yaada. Iddoo xiyyaa sadiin tana to'inaa. Sadiin tana to'inaa. Iddoo xiyyaa sadiin tana to'inee message size bakka jettu kana to'inaa. Egasii bakka kana to'inaa. Iddoo kana xiyyaa kana isin mul'ata jedheetanii yaada. Isa kana to'inaa. Kun akkuma asirraa argitan kana YouTube channel banner jedha. Kun YouTube thumbnail jedha. Isa kana to'inaa jechuudha. YouTube thumbnail bakka jedhu kana size isaa akka YouTube'itti akka nuuf deebi'utti jechuudha. Okay, achiin booda okay goona. Kun amma size isaa dura guddaadha. Amma akka YouTube irratti galee YouTube fuuldura nuu taa'uuf thumbnailii YouTube fuuldura kaayannu size YouTube'itiin nuuf deebiseetiniin jira jechuudha. Egaa bakka kana to'ineetiniin irraa balleessuu ni dandeenya. Malkii isallee yoo barbaanne jijjiiruu ni dandeenya. Kun amma bakka tareefii sanirraa balleesseetiniin jira. Malkii isaa jala kanaa jijjiirraa jechuudha. Kun isinitti mul'ata dheetiniin yaada. Kun jala kanaa jijjiirraa jechuudha. Malkii barbaanne jijjiirraa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya ani malkii adii barbaada. Adiitti jijjiirraa jechuudha. Kun amma jijjiireetiniin jira. Ammallee deebi'ee guddateetiniin jira. Irra deebi'aa bakkuma reefisan sirreessa size isaa akka YouTube'itti galuuf jechuudha. Bakkuma reefisan deebinee tunna. Yoo inni dide akkana deebi'ee jechuudha. Bakkuma reefisan tunna YouTube thumbnail bakka jedhu irra kaa'anna. Eegasii amma kun argitanii kun 720 kun kan YouTube'itti okay irratti koonaa jechuudha. Kun gubbarratti 16 jedhu isinitti mul'ata amma. Egaa amma haala kanaan size YouTube eega qopheeffannee booda suuraa fuuldura viidiyoo dhimma irraa hojjennu san dhimma viidiyoo wal fakkaatu suuraa fuuldura taa'u san irra kaayannaa jechuudha. Suuraa kana keessaa fidannaa hojjettan gaalarii keessaa fidannaa. Gaalarii keessatti qopheeffannee awwala waan viidiyoo dalaguu hennu san dura qopheeffannee waan jirruuf tambanalii isarra kaayamu gaalarii keessatti dura qopheeffannee amma finnee fuuldura kana kennaa jechuudha. Eessattuudha suuraa keenya gaalarii keessaa fidatu yoo barbaanne iddoo eda'uu tanatuudha jechuudha. Gubbarra jechuudha. Iddoon xiyyi kun isinitti mul'ata. Xiyya kana hordofaa akka isiniif galu jechuudha. Iddoo xiyyaa tanatuudha. Eda'uu tana iddoo eda'uu kanatu inni from gallery ka jedhu kanatu inni from gallery
iddoo xiyyaa kana. Amma eessa deemna? Suuraa keenya gaalarii keessaa fidachuu deemna jechuudha. Suuraa fuuldura kaa'uu barbaanne san. Ammaan suuraa kana fuuldura kaa'uu barbaade. Suuraa kana gabaabsuu yoo barbaade kun jala kanatti isin mul'ata dheetanii yaada. Suuraa kana gabaabsuu yoo barbaade suuraan kun guddaadha akkanaan fidee irra kaa'uu hin danda'u. Kakkeessa barbaade san keessaa mureetanii fiduu danda'a jechuudha. Kun jala kana jira. Barbaannu saayizii 16 barbaannu 11tti kama barbaanne kun jala kana irrattuina. Nama kanan barbaanne moobaayilii kana barbaade. Yoo barbaade qumatii dhaabbata kanan moobaayilii kana likkii isaatiitti deebiseetiniin harkaan tuqnee guddisuu dandeenya jechuudha. Isa kana yoo xiqqishaate immoo jala kana saayizii dheeraa, saayizii bal'aa, saayizii gabaabaa jala kana jira. Kun isin mul'ata iddoo xiyyaa kana barbaannu saayizii guddaa kanatti kenna. Barbaannu saayizii 16 saayizii akka isatti galu jechuudha. Barbaannu saayizii 43 kan 32 yoo akka dheeratu barbaanne akka 16 kanarra kenna. Kanneen keessa sarara isaatitti ka galu irra kaayannaa jechuudha. Egaa saayizii isaatiitti amma xiqqoo hin gabaabbate dheeressuu barbaadame amma 16 kanarra kaaya. Kun amma 16 kun deemee itti galeetiin hin jira jechuudha. Amma kunoo ani suuraa moobaayilii san keessaa fudhadheetiin hin jira. Suuraa moobaayilii fidadheetiin eessa kaa'adha? As kaa'adha. Bal'isuu yoo barbaade immoo iddoo kanatti harkisaa jechuudha. Kun haala kanaan bal'isaa jechuudha. Gadi dheeressuu yoo barbaade jala kanaan bal'isuu barbaade cinaan kana ofitti as harkisnaa jechuudha. Jala kanallee akkana gadi harkifna kalaas xiqqoon bal'ate akkana walitti amma haala nu barbaannu itti galee jira moobaayiliin jechuudha. Amma jidduu kanatti yoo barbaanne barreeffama barreessinaa yoo barbaanne waan biraa finne kenna ammallee waan biraa fidadhee itti dabalaa jechuudha. Tambalanii fuuldura yuutuubii kiyyaa dhimma irraa haasawsan irra kaa'uuf jechuudha. Ammallee iddoo ida'uu sanatti deebineetiin gaalarii keessa suuraa fidannaa ka barbaanne jechuudha. Akkuma reefsan from gaalarii jenneetu iqanna. Amma gubbaa kanatu kaameeraa keenya keessa seenna. Bakkuma suura mareeffisan ammallee irraa muruu barbaade. Cinaa isaa irraa fudhachuu barbaade waan barbaade jechuudha. Amma isa kana barbaade jechuudha. Viidiyoon kee waa'ee STC kaardii majjana waan ta'eef isa kana barbaade jechuudha. Isa kana fudhachuu barbaade cinaa godha. Yoo xiqqeessuu barbaade walitti isaa yoo guddisuu barbaade immoo as harkisaa jechuudha. Amma qumatii dheeressuu barbaade 16 irra kaaya. 9 irra jechuu kiyya. Amma isuma kana fudhachuu barbaade keessaa jechuudha. Barreeffama kanan barbaanne anni xiqqishaata yoo walisiisan xiqqishaata. hanga wanta nu fudhachuu barbaanne kanatti galutti egaa hordoftoota kiyyaa dhiifama barreeffama kanaan hin barbaanne suuraa bichaa barbaade amma kaasirra galcheetiin hin jira.
fidadhee dhufeetiin hin jira jechuudha. Isa barbaadu kana kun asitti galcha jidduu keessa kana gadi harkise Saudi irraa gara Itoophiyaa majjaanidhaanii bilbiloo waan viidiyoo jedhuuf isa kana qabadhee dhufee amma jidduu kana keessatti jidduu qullaa kana keessatti waa barreessaa jechuudha dhimma viidiyoo kana. Isa hoo akkamiin barreessinaa warri jettan isa qubee I jala tana jirtu qubee I jala tana jirtu miila jala jirtu jechuudha. Qubee I miila sana jala jirtu tuyna egaa tuyne mallattoo eda'u text jettu tana tuyna mallattoo eda'u edit mallattoo qalamaa kana tuyna ka jala kana jiru jechuudha. Dhimma viidiyoo sanii barreessinaa jechuudha. Akkaataa kaardii sawaa majjaan itti hidhatanii riyaala 10 riyaala 10 daqiiqaa 25 itti fayyadamanii jechuudha. 25 itti bilbilannu jechuudha. Akkaataa kaardii sawaa majjaana ittiin hidhannee riyaala 10 daqiiqaa 25 ittiin bilbilannu Itoophiyaa. Akka kanatti eega dhimma viidiyoo san barreeffannee geessinee booda iddoo taa guddaa taa xiqqaa kana tuyne barreeffama guguddisnaa jechuudha. Amma barreeffama guddisnee jirra. Egaa okay goonaa jechuudha bakka kana. Okay goona. Haala kanaan barreeffamni dhufee gubbarraatti galeetiin hin jira jechuudha. Kun barreeffamni isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Tambanalii haala kanaa hojjannaa jechuudha. Tambalanii fuuldura yuutuubii keenyaa taa'uu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya amma akkana walitti butaa jechuudha. Akka inni dheerateetiin bakka qullaa kana galu barbaade. Egaa amma olitti harkisuun dheeresseetiin akka inni bakka duwwaa bakka qullaa kana galu taasiseetiin jira. Egaa amma immoo guguddisuu barbaanne eessatuyna guguddisuu barbaanne jala kana tuyna ona iddoo dileetii jedhu kanunni eessa kana jala tuyna kanneen yoo guguddisuu barbaanne akkana gara labbunna yoo xiqqeessuu barbaanne amma qalamii isaa jijjiiruu barbaanne haala kana irra wayya. Amma qubee isaa guguddisuu barbaade haala kana
guddisa. Akka biraa jijjiira. Kana qubee isaa haala kanaan jijjiira jechuudha. Akka biraa barbaade jijjiira ammallee. Inni kun xixiqqishaata. Ni jijjiira kun barreeffamni as jala baay'ee jira. Kanatti ol harkistanii barreeffama isinitti tole irra kaayattanii jechuudha. Amma kanatti tole irra laalee kaayadha. Nu isinitti mul'ata jedhanii yaada. Akka ol harkistanii adi harkistanii akka barbaadan irra keettanii meeqa gubbaa kanarra kaayee ilaala. Kunillee bareedu. Ammas ni jijjiira. Kanumarraa taa'ume. Kana xiqqoo sirriitti mul'ata. Qalamii isaanii jijjiira. Qalamii jala kanaa jijjiiramaa jechuudha. Jala kana hin argitanii kunuu. Kana gara nas harkistanii ka barbaadan irra galchitanii. Amma ka barbaadan yookaan kanarra qalamii jijjiirra ka irraa deemu. Haala kanaan qalamii isaa jijjiirra. Amma jala kanatti qalamii gamaa gamanaa wal qixxaa'u jidduutti goona. Haala kanaan qalamii isaa dibnee wal qixxeessinee jira. Taambalii haala kanaan hojjennee jirra jechuudha. Amma bakka kanatti iddoo kana irraa balleessuuf kunoo haala kanaan taambalii bareeda hojjennee jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya isa kana fakkaataa taambaliin kiyya kan har'aa itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya amma seef godhachuu barbaanna galarii keenyatti akka moobaayilii keessanuuf taa'u yeroo viidiyoo gadhiisnu irra kaa'annuuf haaluma salphaan galarii keenya keessa argannu iddoo gubbarra jirtu tana kun iddoo xiyyaa kana isii tana tuyna seef image bakka jettu tana tuyna isii jalaa tana jechuudha. Xiyya kana laala. Seef image bakka jettu tana tuyna haala kanaan eega qopheeffannee geessine seef galarii keenya akka nu taatuuf jechuudha. Egasii jala kana kunoo seef galarii jetti kunoo jala kanatti isii kana tuyna. Egaa hordoftoota kiyya haala kanaan irraa fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kana fakkaataa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaatti hordoftoota kiyya.